harmii harmiituu haadhatoo yoomuu sin dagadhu hundee jireenyatoo harmii haadha namaa waa'ee galata kee mee maal jedhee hima galata kee galchuuf waa'ee kee dubbachuuf jechootaa fi yeroon nan geenye tasuma hedduun si jaaladha haadhatoo yaa ummaa urgaa akka shittoo mi'aa akka dammaa faayatoo yaa harmii kan waa'ee kee ibsu maalumat argama harmiitoo deesseetoo tannarra halaala yoomuman si argee ija kee ilaala ji'a 9 guutuu garaatti na baattee diinna nan hifanne dugdatti na deeffattee gargaarsa hin arganne kophaa na guddiftee harmii ofiin yaaddu ilma kiyya jetti mee eenyu kan nuuf yaadu akka harmeetitti ayyotoo harmiitoo deesseetoo tiruutoo ummaatoo maal jedhinsi yaa jecha na xiqqaata waa'ee kee haasa'uuf umriin kee amaana rabbiin siif kadhadha har'aa boritti illee hedduun si jaaladha aafiyaa haadhatoof yaa rabbi si kadha umriinaaf dheeresi waa'ee harmiituutii sirritti niyyadha dubbii waa'ee harmii an hin fixu hime bu'uurri addunyaa simaan ijaarame gumaacha addunyaaf deessoo haadha gootaa yaa haadha nabiyyootaa yaa haadha hayyootaa duniyaaf aakirattis qooda guddaa qabda kafaleen dandayu galanni kee guddaa mataa jireenyaa fi jiruu nama hundaa ummaatoo aayyotoo harmiitoo deesseetoo tiruutoo baay'een si jaaladha an Saliim Umar jedhama galatooma